amantii akka ta'e dubbata jechuudha. Waaqayyoon gammachiisuun amma inni lallabu kun inni barsiisu kun waaqayyoon gammachiisuus dhiisuus danda'a. Kun maal jedha addisuu waa'imaa gaafa faarfatu ati isan miicee qoorsu kana hin jechuu sin tuffattu si jedha. Maal jechuudha? Namni kan waaqayyo gosh jedhee nutti gammadu gaafa nuyi nama amantii taanudha jechuudha. Kanaaf ergamichi Ibroota namoota amantiidhaan garaa waaqayyoo ciibsan, namoota amantiidhaan waaqayyoon gammachiisan tokko lama jedhee tarreesse erga jedhee booddee kun hundumtuu kan inni danda'amu yaada waaqayyoo garaa ciibsuun kan inni danda'amu jireenya amantiitiin akka inni ta'e. Kanaaf denominationidhaan yookiin dhaabbata amantiitiin osoo hin taane jireenya amantiitiin jechuudha. Dhaabbata amantaa osoo hin taane jireenya amantii akka inni ta'e. Kanaaf amantii jechuun egaa isa jedhan sana yeroo ta'anidha. Kanaaf fakkeenyummaa jireenyi jijjiiramu fakkeenya ta'uudha ta'anii argamu. Ta'anii isa jedhan sana Phaawulos fa'a isa jedhan ta'anii argaman. Ximootiyoos fa'a Phexros fa'a isa jedhan sana ta'anii argaman. Yohaannis fa'a isa jedhan sana ta'anii argaman. Kanaaf isaan kana kaafnee diduu waan biyya lafaa kana tuffachuun of bituun of qabuun jireenya nama waaqayyoo akka ta'e jaalalaan deddeebi'uun jireenya nama waaqayyoo akka ta'e ilaallee inni lammaffaan of baruun ofii beekuun namni gaafa of baru eenyummaasaa iddoo jiru bara. Inni kun macaafa qulqulluu keenya keessaa seera ba'uu boqonnaa 2 gaafa dhattanii ilaaltan waamamuu Musee gaafa dhattanii argitan waaqayyo Musee gaafa waame utuu Museen hin waamamin Museen kan inni dhalatee mana abbaa isaa faana isaatti kan inni gatame garuu lagatti qarqara lagaatti gatame. Eessa jira Musee yoo jettan qarqara bishaanii jira, iddoo qorraa jira, iddootti qorri baay'ee nama miidhu, iddootti diilalli baay'ee nama miidhu achi jira. Gaafa waamamu garuu isaan waamame abiddaan waamame. Kana jechuun seenaan Musee bishaaniin jalqabee abiddaan xumurame. Kanaaf Museetti gaafa mul'atu Waaqayyo kan inni itti gatame laga bishaaniiti, kan inni itti waamame immoo mul'ata abiddaati. Kanaaf Museen gaafa waamamu abidda argee jalqaba. Abidda erga argee ilaaluudhaaf itti goree jira macaafni qulqulluun. Itti gore Museen akka waamamu hin beeku. Maaliif akka dhalate hin beeku. Eessa akka jiru hin beeku. Kan utuu Museen jiraattanii gaafa sana gaafattanii hojiin kee maali? Sanyiin kee maali? Ati maaliif dhalatteettanii gaafattanii Museen iddootti dhalate maalsaa sana isinitti himaa hoolaatissa mana namaati kana darbee ajandaan jira jedhee yaadu. Utuu Waaqayyoon gaafattanii immoo ajandaa Waaqayyo Musee irraa qabu bal'aa ture. Kanaaf jedhee Waaqayyo abiddaan itti mul'ata. Museen garuu maal jedha? Itti goree jedha. Itti gore jechuun Museen ajandaa itti fufiinsaa hin qabu ofiisaatii. Itti goree darbuu barbaada. Itti goree galuu barbaada. Itti goree manatti deebi'u. Itti goree laga horii isaatti deebi'uu barbaada. Waaqayyo immoo warra itti goran barbaada osoo hin taane warra itti waamaman barbaada. Ameen jedhama kun. Ameen. Itti waamamuun itti goruuf itti waamamuun namni baay'een itti goree faarfatee yeroo quufu sokka. Namni baay'een itti goree lallabee yeroo dadhabu sokka. Namni baay'een itti goree raajee yeroo birriin dhibdu, yeroo waa dhibdu, yeroo manni dhibdu karaa ittiin ajandaa isaa galmaan ga'atutti sokka. Kun jechuun itti goraadha. Itti goraaf itti waamamaan garagala. Waaqayyo garuu utuu Musee kanumaan fixeera ta'e seenaa Musee utuu kanumaan fixeera ta'e callumadee lappiidhaan geggeesseera ta'e Museen keessan ture. Amma gaa Waaqayyo eenyummaa Musee keessa Musee maalummaa Musee beekaa, hapitaayitii isaa beekaa, fedha isaa beekaa, namichi itti goreedhuma galuu barbaada lakkii Waaqayyo. Itti gortanii baru galuu barbaaddu yoo ta'e Waaqayyo lakkisiniin haa hidu. Ameen. Waaqayyo akkati itti gortee darbitu barbaada akkati keessa turtu barbaada. Akkati keessa turtu, tajaajila keessa akkati turtu, lallaba keessa akkati turtu, faarfannaa keessa akkati turtu, waamicha Waaqayyoo keessa akkati turtu barbaada Waaqayyo. Museen garuu itti goreetu rakkinaan qabu Museen. Fakkeenyaaf yommuu isiniin jedhu
ajandaa sanatu hin galleen malee Museen nama hojiiti nama kaayyoo sanaati. Kanaaf Waaqayyo akkasitti hin jedhu. Maal godhe deen achuma dhaabadhu deen maal godhe dhaabadhu. Jireenyi nama yaada Waaqayyoof jireenya amantiitti waamame dhaabachuun isa jalqabaati. Dhaabachuu inni jedhu kuni dhaabachuu miillaa miti, dhaabachuu yaadaati, dhaabachuu sammuuti. Istaandi firmii ejjennoon dhaabadhu. Hin dhaabattan taanaan waa gochuu hin dandeessan. Maaliif wanta nama hin dhaabnetu baay'ee. Namicha tokkotu naannoo waldaan keessa ture keessatti daaqunii ture waldaa ortodoksii keessatti. Baay'ee nama barsiisu, baay'ee nama qajeeshu, baay'ee nama hojjetu. Waaqayyo abjuudhaan itti mul'ateetu nama hin amana jenne kitaaba nama barreesse nama humna guddaa qabu kana gaaf tokko Waaqayyo abjuun natti mul'ateetu na waamee dheetu waldaa keenya dhufe. Namnu naman hin barsiifne tajaajiluu jalqabee deebi'ee gale. Maaf galteennaan anootu rakkinni akkasii jira beeka ta'ee nuuf ture. Maaliif namni dhaabachuu hin danda'u taanaan rakkinatti sagalee nuyi jalqabne maal jedha beektu rakkina kana keessaa qooda qabaadhu jedha. Amaariffis ammoo akka jedha makaraan taqabal jedha. Rakkina fudhadhu jechuudha eegsisaa. Rakkina hin fudhattu taanaan qorumsa hin fudhattu taanaan dhiibbaa hin fudhattu taanaan ati yeroo hundumaa jireenya miiskoolii jiraachuu barbaadda jechuudha. Namoonni tokko saantima wayii kee qabu silkii keessa isheenumaan cuuqurrarraas hin godhanii galu. Hin dawwalanitu du'anii. Jireenyi itti waamamne jireenya rakkinaati, jireenya dhiibbaati, jireenya nuyi xaaxessinee keessa kunnee baanuudha malee algaa ba'algaan jireenyi mijataan hin jiru jireenya kiristaanummaa. Jireenya gatii nama baasisu, jireenya aarsaa nama kaffalchiisu, jireenya dhaabbannaadhaan tumame akka Phaawulos isinitti meesan isin galagashee isin keessaa gannaqee isin tume gaafa isin bishaattan Waaqayyo isin baasuudha malee jireenya callisanii keessa darban miti. Barsiisaa keenya tokkotu mana macaafaa yeroon baradhe biyya Keeniyaa dhaqeetu biyya qabame mana hidhaa gale. Akkamittiin hidhame biyya sana keessa supermarketii tokkotu jira jedhan Keeniyaa keessa. Supermarketii sana gaafa dhaqxan kan gurguru hin jiru achi. Waan barbaaddan kompiitaratti himtu kompiitarri hammana kaffale isiniin jedha. Qodaa keessa buuftaniitu isa barbaaddan fudhattanii sokkitu. Birriin hafeera taanaan isumatu lookii isinitti cufachuudha balbala. Isaan hin barbaadu leenjiin dhume lafa sanni bu'ee dhabaniitu dhumarratti dhaqaniitu waajjira poolisiitti gabaasan. Akkam gabaa wayii dhaqeeraa jennaan waan bitadhee ba'eeraa bakka supermarketii keessa barbaadaa. ብዙ ሰዎች እኮ ሱፐርማርኬት ውስጥ ነው የገቡት። Gaafa barbaadan namichi waxxallaayeetu supermarketii keessa dhaabata. Maaltu isa qabe? Kompiitara kana. Maanum soora yaazna. Kompiitara tokko. Kanaaf maayinni sumni tokko hamsaa 0.5 santii yoo hirriftan jedhanii isintti cufaadhaan manicha. Inni abattochi hamma yeroo sinnattanii isa iftan sana deebiftanii keessa buustan isinii banamaadha. Kanuma seera isaatii. Jireenyi kiristaanummaa jireenya akkasiiti. Maal jedha faarfataa Kuusaa Girmaa Kuusaa kellaa irratti qabamuuf jirraa jedha. Makiinaan kontiroobaandii fe'ee wanta seeraan hin eeyyamamne fe'ee utuma deemuu deemee eessa ga'ee dhaabata? Yaa jamaa eessa ga'ee dhaabata? Kellaa ga'ee dhaabata. Achitti hin fattashamu. Meeshaa ammayyaan hin fattashamu. Namaan hin fattashamu. Gadi galagashanii fattashanii hurgufanii dhumarratti inni seera maal ta'a? Inni kan seeran taane hoo? Jedhaa kaayii. Akka akkas hin taaneef nama Waaqayyoo ta'uudha. Nama Waaqayyoo ta'u. Kanaaf Museen yeroo waame Waaqayyo inni jalqabaa dhaabadhu jedheen dhaabadhu. Faarfattaa dhaabadhu. Hin lallabdaa dhaabadhu. Dhugaa baataa dhaabadhu. Hin geggeessitaa dhaabadhu. Hin raajaa dhaabadhu.
hin faarfattaa dhaabatu. Wanta hojjettuuf inni jalqabaa nama dhaabatu. Bartoota gidduutti rakkinni ka'e barumsa keenyatti aanu keessatti ni ilaala. Ana caalaatu isaan gidduutti ka'ee jira sagalee Waaqayyoo Wangeela Maatewos boqonnaa 18 irratti. Eenyutu caalaa nu keessaa lakkeenidhaan Phexros yeroo hundumaa harka baasee waan deebisuu fi harrabuu waan qabuu fi anatu caalaa. Yohaannis immoo baay'ee Yesuusitti waan dhiyaatuuf yeroo hundumaa isaa wajjin deemuu fi anatu caalaa. Yihuudaan immoo kaashirii waan ta'eef horii waan qabu lakkee anatu caalaa biddeen keessan waan harka jiraa. Warri kaan immoo hundumtuu poozeeshinii jiraniiniti ana caalaan isaan gidduutti gaafa ka'u Yesuus Phexrostu caalan jedhe, Yihuudaa caalan jedhe, Yohaannistu caalan jedhe, Abaluu caalan jedhe. Mucaa tokko waameetu jedhe. Maal godhe sagalee Waaqayyoo? Isaan gidduu maal godhe? Hin teessise? Hin baate? Hin dhaabachiise jedha Waaqayyoo si haa eebbisu. Hin dhaabachiise. Dhaabeetu akka mucaa kanaa nama ta'etu caala. Maal jechuudha? Utuun baate ta'ee yeroo hundumaanis hin baadhaa jechuusaati. Utuu taa'ee yeroo hundumaa dura taa'ee jechuusaati. Amma garuu maal godhe? Hin dhaabachiise. Nama dhaabatutu caalaa jechuusaati Yesuus. Nama dhaabatu. Rakkinni yoo dhufe nama dhaabatu. Lolli yoo dhufe nama dhaabatu. Dhiibbaa yoo dhufe yoo nama dhaabatu. Ari'atamni yoo dhufe nama dhaabatu. Dhukkubni yoo dhufe nama dhaabatu. Wanti nama hin dabarsine hundumaa keessatti yoo dhufe nama akkamii? Nama dhaabatu. Nama dhaabatutu caalaa. Kanaaf gooftaan inni jalqabaa jireenya nama Waaqayyoo keessatti dhaabadhu. Musee yeroo waame kana gootaa sana gootaa ajandaa biraa ittiin dubbanne Waaqayyo dhaabadhu ittiin jedhe. Ergasii booddee inni lammaffaa maal jedheen? Maal jedheen? Maal jedheen? Maa isin duutanii dubbattu? Kophee miila keetti gati jedheen baasii jedheen. Ajajni lammaffaa. Waan Misir keessaa si duukaa dhufe kana maal godheef dura ofirraa baasi. Ofirraa gati. Jireenyi Museen jiraataa ture maa inni? Museen nafsi gadaa'ee ture nama ajjeese. Museen rakkina baay'ee keessa ture. Museen biyya Misir keessa jiraataa ture. Amma Waaqayyo waan jireenya Misir keessa inni ture san irraa gatuu barbaade. Baasi ofirraa jedhee. Shak jennaan bottii isaa ofirraa baase. Shabaxii haa ta'u ofirraa baase. Caammaas bareedaa haa ta'u ofirraa baase. Waan hidhatee ittiin daggala keessa adeemu inni haa hoogaa namni horiitisu caammaa bareedaan hidhatu haa ta'u iyyuu malee yaamuunee Waaqayyo waan Misirii caakkaa keessatti hin cabsaa turte, ittiin nama miidhaa turte, ittiin nama ajjeesaa turte kan maal godhe? Ofirraa baase. Erga ofirraa baasee booddee Musee dheengaa amma ka tokko yaadarraa qabu irratti tarreesse Waaqayyo. Eessa nattareen? Biyya Misir Fariyoon bira nattareen. Maalan hojjedhannaa? Saba koo rakkina keessaa, hiyyuma keessaa, saamamuu keessaa, tumamuu keessaa, du'a keessaa, hiyyuma keessaa, garbummaa keessaa naa baafta jedheen. Ameen. Ajandaa Waaqayyooti kun. Inni responsibility isaa erga ba'ee booddee Museen tokko hin dhaabate. Lama kophee inni Waaqayyoon barbaanne san ofirraa gad. Amma kana booddee sadarkaan jiru Waaqayyoon dhaga'uudha. Waaqayyoon dhaga'e. Inni taan ajandaa sana fudhachuun yaada Waaqayyoo sana fudhachuun Museen yaada Waaqayyoo tokkoon itti dhattee kana hojjetta jedheen. Fariyoon bira dhaqxaa saba koo harkaa naa baafta jedheen. Akkamittan danda'a egaa Museen amma Museen maal fide abilitii isaa dandeettii isaa humna isaa harraba isaa yaada isaa wajjin walitti fide. Hin danda'u jedheen. Maaliif ennaan harraba kootu sirrii miti. Danda'een haasa'uu jedheen. Dhuguma Museen giingee waan ta'eef amma inni jedhutti iyyuu mootiin Fariyoon dha'ee isaa ajjeese. Hin danda'u. Amma gaa Waaqayyo harraba sirreessuu hin danda'u. Garuu hin sirreessine. Hiluma erge koltaaffaanuma sana fuudheetu dhaqee. Akkaman godhaa jennaan namni arraba sirrii tokko jira isan sii kaasaa jedheen. Eewuudhaan Haroon. Amma gaa Waaqayyo waan lama walitti
Museen garaa sirrii qaba. Haroono harraba sirrii qaba. Isa garaa sirrii qabuuf isa afaan sirrii qabu walitti fide Waaqayyo. Inni sun itti Museen babbareechee maal jedhee ashaboo sunkurtii maal kana qimamii kanatti daddabalee haasa'uu hin danda'u. Fariyooni waan yeewunan Haroon babbareechee walitti makee qimamiitti dabalee dhadhaatti godhee maal jedhee bisheessee mi'eessee haasa'uu kan hangayu isatti geesse. Walitti geesse gaafa Museen lama haasa'u inni kun afuritti dabalee shanitti dabalee mimmi'eessee haasa'a. Dhaqaa hidhee Waaqayyo. Amma gaa Waaqayyo Musee garaa argate Harooniinoo maal jettan? Afaan isaa argate. Yeroo tokkotti jedhani waraabessatu. Waaqayyo bira dhaqeetu yaa Waaqayyo nama nyaadhu barbaadan haayee amantootuma kana keessaa hidheedhan. Maali akkamittiin saba koo nyaattaan? Kanuma barbaadan nyaadhaa naayyeemee innaan ishigaa kellaan litiniiti baarrii irratti eegee jedheen. Hin eegee hin dabarsee tokko keessaa jaartii tokko kee qabatee qabatee miillaa jalqabee nyaatee harka nyaatee mataa nyaatee afaan duwwaa dhiisee dhan kottu jedheen. Maaliif afaan ishee dhiistee jennaan afaan ishee irra jirta situ kanaafan sodaadhe. Haroo baay'ee waldaa keessaa hin ililchiti hin faarfatti. Iddoo ati hin jirre nyaadheera garaa nyaadheera dugda nyaadheera harka nyaadheera iddoo ati jirtu garuu nan hambisee jedheen jedhan. Eessa keenyan jiru laata Waaqayyo? Museen gaafa saba Waaqayyoo fuudhanii ba'an Waaqayyo saba kana nan fixa gaafa maaloo dhiisi jedheen Museen. Maaloo dhiisi anumaan ajjeesi malee nama sitti kolfaa saba kana hin dadhabe siin jedhu maqaan nu badaa dhiisi jedheen. Haroon gaafa Museen bidiruu kakuu Waaqayyoo fuudhuu dhaqee Musee eegee dadhabee jabbii hojjetee kottaa kanumatti sagannaaye. Eewwatu nabbaafani. Argitanii hamma inni itti saba galagashe, hamma inni itti saba ungulaan, hamma inni itti waldaa galagashe, hamma inni itti Waaqayyo irraa yeroo Museen dhufu inni arraba bareedaa sun inni biyya ililchiisu sun gaafa Museen dhufu waldaa maal godheera? Jabbii dhaabee itti galagasheera gurra. Nama baay'ee afaan isaa beeku. Basumaan afaan isaa mee wanni hin qabu maayidhaa inni. Amma warri keemikaalaa hojjetan qoricha hojjetan kuni qoricha daa'imaa gaafa hojjetan mimmi'eessanii hojjetu. Maal jaallu waan gaan ta'e ijoolleen maal jaallatti? Waan mimmi'aa kana hinuma mimmi'eessa gaa. Amma bara kana waan hin jibbe keessa sagalee Waaqayyoo keessa yoo jira if condition warri Ingilizeenyaa akkas jedhu warri tarii barsiisonni as kee jiraatan ni yoo jechuun tole jettee yoo naaf abboomamte eebba kana nyaattaa yoo jedha Waaqayyo. Inni bara keenya ilame bara kana Ameerikaa geessa, Kanaadaa geessa, hin sooromta, maal taata, ammuman viizaa harka kee gasha. Inni durii garaa dhiqaa, inni ammaa afaan dhiqa. Sagalee Waaqayyo hadheessee maal jedha sagalee Waaqayyo nattadhaa'eedha. Yoo danni raajichi. Iskeel nattadhaa'ee jedha. Xaragaa gadi bu'e. Qorichoonni baay'een mi'aan sunii jedhu warri fayyaa irratti barsiisan barii yoo jiraatan isinis dhiiba manaa godhaa bad effectii qabu jedhu. Maaliif hin mi'aa waan ta'eef fudhadhu siin godha. Isa dhaabu garuu baay'een fudhattan. Xinnoo isheetti siin fayyisa. Inni mi'aawoo itti naqaa barbaada. Itti daddabaluu barbaada. Yoo mi'aa haka waan mi'aa hin quufuu hin quufanii. Kanaafidha bara keenya hundumtuu namatti tola. Inni namatti tola. Faarfannaas namatti tola. Amma yoo lallaba cimaammatuu lallabe akkasiin nan jaallanne hin beeka. Amma garuu xinneessee naasaa jira. Yoo hadhaa'e malee immoo nu hin fayyisu. Yoo nu tume malee immoo nu hin fayyisu. Yoos nu sirreessa. Yoos karaarra nu buusa. Waggaa 3 ji'a 6 kan inni tumeef kan inni reebeef Yesuus Kiristoos akkasaan dhiibbaa fidanii akkasaan addunyaa kana raasaniif ergaa isaan dhaabanii deeman irraa lallabaa jira. Abidda dhaamsan. Afaan leencaa cufan diina jala dhaabatan rakkina jala dhaabatan waan isaanitti tolu waan Waaqayyotti tolu filatan lafa barbaadan irraa amma tajaajila bara keenya yoo amtanii jira wanni jira montaarboon jira kiiboordiin jira akkam iddoon isaa miti neetwoorkiin hin hojjeta neetwoorkii du'aa si haa godhu
Inni duri ilaa gara waaqayyoo ilaalaan inni ammoo ija keessa na ilaalaan ija kee qabu maafan ija kee ilaala. Waaqayyoon ilaalaa fuulli keessa na ifuun inni ammoo na ilaalaa. Ela harka keessa waaqayyootti ol kaasaa abaarsa nutti fide kana waaqayyoon nurraa deebisaa jedhe Museen inni ammoo harka keessa natti kaasaa. Maalam fuudhaa arga. Kottaa nama waaqayyoo taana. እግዚአብሔር ሰው መሆኑ kanan ta'u taanaan iddootti itti qabamtu tokko jira kellaadhanis. Kellaa sana irratti waaqayyoo qabee nama dhaaba. Roonko baay'ee deeme. Dhaabachuu achirraan kaasa dhaabachuu jireenya dhaabatu hin qabnu taanaan namni hin dhaabanne waama argee qabata makiinaa keessa dhaabatanii beektu. Namoonni dhaabachuu hin dandeenye hin tangaragadu waan qaban barbaada. Dhaabachuu hin dandeessu taanaan waan qabattu dhabda. Mul'ata qabattu dhabda. Ergaa qabattu dhabda. Yaada qabattu dhabda. Dhaabachuu hin dandeessu dandeessetta taanaan waan ilaaltu qabda jechuudha. Namni dhaabatu. Inni kun yaada sammuu qalbii namaa wajjin kan wal qabatu inni gooftaan haasa'u kun. Dhaabadha. Erga dhaabatee yaada isaatti mee ajandaa isaatti mee kottachi dhannaa hidhee hin ergee eessa ga'e waa'ee Musee waa'ee garaa fi afaan irra ga'eera iddoo jabbii ga'eera namichi inni abbaa afaan qabu sun jabbii dhaabee yeroo Museen dhufu maaltu isaan gidduu dhaabata waaqa tolfama jabbii abbaa jabbii waaqayyo isaa ifatu. Raajota bara kanaa lallabdoota bara kanaa include me attina dabale paastoroota mana bara kanaa wangeelaawota bara kanaa an waaqayyo akkamittiin transform akka godhu nuti aragee kan biraa kaasa ta'e dhugaan isinitti himaa nuti aragee kan biraa kaasa ta'e numaan nama godha ta'e isaanaan galu. Chanaali baay'ee ilaala maal jedha beektu seetanni raajota baay'eedha chanaaliin ilaaltu mani maali sumaan baqanne si ajjeesuu dhufne akkasi gochuu dhufne ati nutti cimtee mi'e Yesuusin ni eenyuun jaja seetan akkasitti galaafataa wargaa namitti baqaadhaame buyyoose seetanni saba qataatti gabaqa qabaan hin danda'u. Kanaaf eegaa boodii gaardiin baay'een gara laaddachee maal jedheeraan seetan ati diiqiidhaa si tulunga isheen jiru sin nu bitaa irraa boodii gaardiin dachee eegaa jira gaasin guma meeqaan eessaan ga'e seetan Yesuus utuu jiru jireenya waaqayyoon hin beekne namoonni baay'een isaan kun jalqaba waaqayyo gaannamitti kan isaan gannaku isaan kana jechuudha. Birrii qabu malee VIP qabu malee mana waaqayyo keessaa iddoo qaban. Iddoo qaban maaliif ulfina sana dabarsanii waaqayyoof hin kennan awwaldaa baay'ee dhaqee argeera yeroo ranni dhufu mana akka dhaabate amma kana saba amma kana tajaajilaadha amma kanatu nama waaqayyooti. Ani waldaa baay'eetti arge yeroo tajaajilaan ol galuu kan ililchan harka rukuta seeqanni gaasiin ga'eegaa booroo seegaa wanni beektu maayidhanni ashaangulliitii isa mana wayyaa jala dhaabatu kan baran finfinnee dhufee jalqabaa nama se'ee wayyaa gaafadha meeqa kunis inti noo innaan calluma naa jedhu hin dubbatu nedida jennaananii amma in argine biyya keenyatti aaraama reef arge inni biyya keenyaa lente baama isaa dhaabata inni finfinnee kun nama fakkaata miila walirra naqatee faa ta'alte akkasumas si ilaala dhuguma nama se'ee gaafan gaafadhu ta'uu dide noo dubbachuu dide ittan bu'ee sobee kembil jennaan kufe qilleensa dhiitesse malee daan jiruun hin jiran warra of tuulummaan dhiitesse hin jiran warra seexanni dheeresse ol kakaase gubbaa sanaan ga'e Yesuusin dhiisee isaaniin itti jaje ati mee dinqiidhaa jedheen siin baqataa jirra maal lugan si ajjeesuu iyyuu dhufneem jedhu eewun jaje seexan Yesuusin dhiisee satti jaje si ajjeesaan jira jechuu isaati seexan si balleessaan jira jechuu isaati seexan duuteetta jechuu isaati awwaala diigelli ka'e abbaasaa bira jira akkamittiin utuu Yesuus jiru namni jajama gurbaa inni kun dhidhiitessi gubbaadhaan ga'i Odi gerdine gujal kabe, weeti dinni fe hin dhaabatan fe riivoodhaan deemu isaan kun mana waaqayyoo keessa iddoon qaban. Nama waaqayyoo ta'uun nama amantii nama fakkeenyaa ni kan biraa nama waan biyya lafaa kana tuuffata.
nama eenyummaa isaa baru. Amma gaa Museen gaafa Waaqayyotti mul'atu iddoo jiru bare eenyuun akka ta'e waan uffatee jiru waan fakkaataa jiru eessa akka dhufe bare of bare. Inni nuyi itti xumurree inni tokko jireenya tasgabbii qabaachuudhaa jenneetu xumurre. Tasgabbii jechuun nagaa kan biraafis Waaqayyoofis jiraachuu namni tasgabbii qabu namni tasgabbii qabu ofii wajjinis jiraachuu beeka, Waaqayyo wajjinis jiraachuu beeka, naannoo isaa wajjin jiraachuu beeka, maatii isaa wajjin jiraachuu beeka. Sinii galee ila stability sinii galee tasgabbii. Dhabees argatees tasgabbaa, beela'ees quufees tasgabbaa, ta'es ta'uu baatus tasgabbaa. Namoonni akkasii Waaqayyo wajjinis hin jiraatu, nama wajjinis hin jiraatu, ofii isaanii wajjinis hin jiraatu, maatii isaanii wajjinis hin jiraatu. Waaqayyo wajjin jiraachuu jechuun inni jalqabaa Waaqayyoof ilaalcha gaarii qabaachuu jechuudha. Positive attitude Waaqayyo. Maal jechuudha? Maal jettee ati manaalota? Ameessa kona jalaa ajjeese, ijoollee kona jalaa fixe, kana na godhee, sana na godhee, hingattuu Waaqa kana itti. Ameessa beetti malee Waaqayyoon hin beeku. Dhadhaa beetti malee Waaqayyoon hin beeku. Wayyaa beetti, baaduu beetti, aannan beetti malee Waaqayyoon hin beeku. Inni sunoo Waaqayyoof ilaalcha gaarii qaba ture Iyyoob. Maal jedhe? Akkamitti Waaqayyo harkaa waan gaarii fudhannee hamaa immoo dinnaa'e, qullaa dhumne qullaa deebinaa'e, hin kenne hin fudhate galanni isaaf haa ta'u positive attitude jechuun isa kana. Yoo kennes yoo fudhates yoo gabbuusis ol baases kabira hannan akkas jette biri Waaqayyo kun hin kennas hin fudhatas hin deeksas hin badhaasas hin gadis hin buusa olis hin kaasa tuullaa kosii yaadee kee nama baasa. Waaqayyo kana jechuun Waaqayyoof tasgabbii jechuun inni jalqabaa Waaqayyoof ilaalcha gaarii qabaachuu. Zemetis namaaf ilaalcha gaarii qabaachuu. Ofiif ilaalcha gaarii qabaachuu. Amma seetanni maal godhaa jirabittu dhaloota baay'ee hin barreessu danni irratti feesbuukii irratti. Hin barreessu gaafa akkasii yoo ajjeesa waan ta'eef gaafiroonni koo hundumtuu nagaatti daataa jedhaa gaa'e. Nagaadhaan matee du'uu jalqabeera dhaloonni amma Waaqayyo isaa eebbisu. Populeshiniin nu guddateera. Nagaa amma inni duri inni kun ni kaani mana keemitti nageessaan du'eeraa inni duri inni amma deemaan jira nagaatti garee saaffateetu posti godhee qilleensa oolchee fireendii 5,000 qaba yoo ta'e 5,000 argee 4,000 qaba yoo ta'e namni 4,000 inni kaan immoo sheerii godhee laagdala kun ofan ajjeesa inni kaan jalatti immoo dafi iddoon uu gadhiise doorri koomentii kun dafi maaloo dalloof jireenyu nutti cime samuu naannuu mi'aa dafi iddoon uu gadhiisu maaloo akkasiin jedhee utuma dhuqqaa'uuf godhu dhaloonni baay'ee dhaammatee du'uu jalqabe. Waan negeetiif attitude ofii isaatiif iyyuu dhaloonni kun maal hin qabu ilaalcha sirrii hin qabu. Nama Waaqayyo gaafa taatu kana keessaa baata itti fufuu waan hin dandeenyeef itti fufaa asuma irratti hin dhaabaa itti fufaa Waaqayyo isa nageenya nuuf eebbisu. Ameen. Ameen jedhaa.